Egaa armoo waa tokko isiniif himaa. Akkuma argaa jirtanii sararatanyaadha. Yeroo ammaa kanatti etuni Ugaandaadha. Ugaandaa tanaa ijoolleen keenyallee keessattuyyuu warreen soosii tiktokii qabanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka isaanii bakka ishiitan qaana'anii yeroo baay'ee jechuudha. Ishee marka fuunee hordoftoota kabajamtoota ta'anii fi iskirichilatti argamtan jira jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'atu jecha. Maal jechuu barbaadetanii akkuma asirratti argitanii yeroo baay'ee waan akkanaatti daraan kan ka'e jechuudha. Ijoolleen keenya ansarrii isaaniitiin walitti bu'uu osoo kaameraan mana keessa jiru waan akkana kana hojjetu. Bakka waan ittiin fooloo anikin fooloon kun dhugaa dubbachuuf namoonni miliyoonaa qaban jechuudha. Hojiidhaaf malee tiktokiin kun biyaansii kaffaltii qabaatetii miti. Keenya immoo simbiloo bakka beektanii warreen waa'uma tiktokii kanaatillee hin beekne bakka osoo waan akkanaa kana dhiisanii baay'ee tokko gaariidha jedheetii yaada. Amma fakkeenyaaf ishee kana osoo Madamin yeroo arganii sarratanyaan tiyallee waan akkanaatu hojjetti jettee sarratanyaa nagaa tana shakkiti jechuudha. Sarratanya waa'ee tiktokii kana hin beekne shakkiti. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan akkanaatu kana hojjetu. Keessattuyyuu namoonni beektanii ijoolleen amma dhufaa jiran kuni bakka tiktokii kana wanta biraa hin arganii beektanii wantoota Madamin irratti hojjetan sarratanyaa muumicattiin miila darbee waan akkana kana hojjette amma kun Ugaandummaa kana jala waan arganii isaanis deemanii hojjetu jechuudha. Yeroo hojjetan kana keenya waan xiqqoo xiqqoo'a namni fedha hojii qabu yookiin immoo kaayyoo qabu mana namaa keessatti waan akkana kana hin hojjeta jedhee yaaduu odoo kaameraan jiru. Osoo keenya immoo ijoolleen baay'inaan hin beekan. Isinii galee isaan hojiidhaaf dhimma hin qaban sijammara Ugaandaan jechuudha. Kanaafiyyuu osoo waan akkanaa kana hojjechuu baatanii kaayyoo dhufaniif gadi jedhanii hojjetanii of jijjiiranii Madamin akkana nu gootee akkana taanii ofii isaaniitiif dhugaa dubbachuuf bakkuma hundattuyyuu araboonni laaftitii miti beektanii amma mucattii takkatu maal ta'e seetanii biiroo ani irraa dhufeedha. Guruppii yookiin immoo karaa weesaappii yeroo baay'ee nan arga. Guruppii san keessa waan hin jiruuf mucattiin tuni dhaqxee tiktokii ni fayyadamti. Yeroo fayyadamtu kana tiktok followers guddaa qabdi. Naannoo 300 qabdi. TikTok masanii dhiisu bootaa ishiin deemte san ittiin jechuu beektanii akkaataan ishiin ittiin hojjettu. Gorfiitiin ishiitillee xiqqishoodha. Gorfiitiin kiyyallee xiqqoodha jettee maal malatti seetanii akkatti Madamin osuma bakka hojiidhaaf dhaqxeegin kanaaf TikTokidhaaf yookiin immoo kan hojjechuuf biyya baatu doon ta'a. Kan dhaqxeef hojiif namni kaayyoo qabu kaa dhugaa dubbachuuf yaani amma fakkeenyaaf osoo bakka beektanii hojiidhaaf eenyu biizii ta'ee ani waan itti hojjedhu kana hundumaayyuu nan dhiisaa jechuudha. Amma sa'aatiin rifsii qabu sa'aatiin hojii hin qabnetti viidiyoo kana hojjedha malee biyaansii ani hojii dhiisee yookiin immoo wanta ani amma fakkeenyaaf waggaa dheeraa biyya kana keessatti tiktokii hin qabu tiktokii hin hojjedhu nan ilaala garuu nan ilaala ግን ቲክቶክን fayyadamu maaliif araboonni baay'inaan sirriitti tiktokii waan ilaalaniif jechuudha. Isinii galee maaliif namni kaayyoo qabu ka gadi jedhee hojjeta malee kanaaf miti mucattiin suni achitti itti toluu dinnaan akkanatti Madamin na dabaddabdee jimna gootee jettee itti iyyiti sagalee ergiti jechuudha. Nanan bisni jimna gootee garuu ishiin hin xuune itti iyyiti. Araboonni hin yeroo hunda yoo sa'aatii keetiin kakkaatee yoo hojii kee hin xumurre omtuu yuuzimii hin jedhu jechuudha.
Kana dhaqanii iyyitee boochee maraatte yoo dhaqanuu karoorsamte dhiisii dhugaa dubbachuuf ittuyyuu hin dubbanne akkanatti sa'aatii meeqatti kaateette jette dhufteetoo jechuudha. Micayyoo sana achi fuudhanii dhufanii gaafatanii natti iyyite jette. TikTok irra teechii sa'aatii 24 bilbila fayyadamti jettee itti himatte immoo Madamintiin. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii ijoolleen keenya kaayyoo manaa baataniif hin dagatinaa yeroo hunda. Sa'aatii qabdanitti wanta barbaadan fayyadamuu dandeessu sa'aatii irratti keessanitti. ግን immoo sa'aatii 24 gara TikTokiin dabarsitu sarriidhaan wal loltu yoo ta'e kun ikkoo kaayyoo keessa wanta dhufteef saniif dagattee jechuudha. Kaayyoo qabdu saniif karoora qabdu sanii dagattee jechuudha guutumaan guututti. Kanaaf wanti isin fayyadu hojiidha waan ta'eef miidiyaa fakkeenyaaf ijoollee baay'een warroonni YouTube kana wajjin bananne jechuudha. Biyya asitti yeroo baay'ee yookiin immoo neetworkii dhabanii maal jedhanii na biraa kan dhiisan baay'een isaanii hin jiru. Akkasumas immoo itti toluu didee kan dhiisan hin jiru. Ammamsattiin takka aantii takka jechuudha. Biyya kanatti itti toluu didee akka duraarraa dura baay'ee koobasii turte sirriitti hojjetti. Garuu as biyya kanatti itti toluu didee bakka hojiidhaan neetworkiin illee dhufuufii didee dadhabdee hin dhiiste jechuudha. Garuu gara biyyaatti galtee koobasii taate dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko anuyyuu yeroo baay'ee gizeen ishee ilaale aamilee natti oraa jechuudha. Nama fakkeenyaaf YouTube kanaa ergan baay'inaan hojjechuu dhiisee naannoo ji'a 3 hin deemaa maaliif biiziin ta'e jechuudha. Micatti waliin hojjennullee biraa galte bakka abdiin kutu dhugaa dubbachuuf namoonni tokko tokko abdii sitti oru. Micattiin sun galtee manallee ijaarrattee suuqillee banattee amma bakka yeroo baay'ee yeroon ishii ilaalee jedhe baaxaam ijoolleen tokko tokko dhugaa dubbachuuf goobasii ta'anii kan hojjetan suuq isaanii keessa ta'anii mana isaanii keessatti fataa jedhanii kan kaayyoo isaaniif karoora isaanii beekan jechuudha. Galmaan ga'anii hedduu takkaamillee namatti oolu jechuudha. Hojii kamirratti hoyyuu hin taane kana qofa osoo hin taane miidiyaa qofa osoo hin taane namoonni hojii hin jiru. Amma asitti nuti karoorfannee yoon galee kanan hojjedhaa waan akkana hojjechuun qabaa jennee yeroo asitti karoorfannee gara biyyaatti galle hojiin sun nu harkaa bittinnaa. Garuu immoo asitti yaaddee ati jabduu taatee hojjennaan wanti si jalaa bittinnaa tokko hin jiru jechuudha. Asitti karoorfattee birrii qabduun hojii tokko nan banadha jettee itti deemte taanaan inuma hojjetta. Garaa duuba hojjetta yoo ta'e immoo akkasuma geeruma duuba asii jalaa gadafaa jechuudha. Amma ijoollee biyya kiyyaati ijoollee lamaadha. Warroota YouTube kana fayyadamanii jechuudha. Yeroon isaan ilaalee jedhe dhugaa dubbachuuf baaxaam itti baay'ee tokko haalli isaanii ittiin bakka biyyuma keessattuyyuu galanii haalli isaanii ittiin hojjetanii haalli hojii isaanii gaafa ilaalte aamilee sitti oraa jechuudha. Ijoolleen galaniitoo hedduu takka dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko itti gammade ijoollee san lamaatti jechuudha. Kaanillee akkanumaan simbiloodha. Gimmaasha hojjetanii gimmaasha dhiisanii kan dhiisanis hin jiru kan addaan kutanis hin jiru. Ijoollee sun lamaan garuu baaxaamitti goobasoota ta'anii baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko itti gammade jechuudha. Maaliif hojii kamiyyuu maan taanii duubatti jechuu osoo hin taane amma fakkeenyaaf suuqii tokkoon banadha yoo ta'e karoora akkana ta'an qabu yoo ta'e dirqama suuqii yaada kiyya sana osoo jijjiiruu hin taane murteesse laazim banuu qaba jechuudha. Mana nyaataa tokkoon bana yoo ta'e hankaroorsisan tariin nakasaarsaa laata yookiin akkanan ta'a laata
jettee of shakkoo osoo hin taane waan akkana shakkisitti uumu hojii keessatti waan shakkisitti uumu tokko duuba ani fakkeenyaaf amma shakkaa hojii sanitti gaafa deemte dhugumaan kasaarta. Garuu abdii kusaatti abdii qabaattee aamilee gaafa kaate hojii kamiyyuu ni milkooftaa jechuudha si galee. Annaa kanaafiyyuu ijoolleen YouTube kanarree hojjetaa jirtanii abdii kunni jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha kun dhaamsa kiyyaa. Biyya keessatti illee waan tokko gaafa karoorfattanii bakka hojiin hin jiraa miti. Rabbiin biyya keenya yoo nagaa godhe namni biyya ormaa keessatti afuu hin jiru. Kanaafiyyuu waan tokko gaafa karoorfattan aamilee itti deemaa malee dudduubatti deddeebi'aa ittiin deemnaa isiniin jechuu barbaadetan. Maaliif gaafa aamilee yoo qabaannee nama beektanii tasaa akkanan ta'a laata suuqii kanallee hombanii birrii kana onnaa harkaadhumaa laata minaamin jettanii gaafa taasfaa ani amma fakkeenyaaf yeroo aamilee hin qabne simbiloo kanumatti garaa duuba yoo itti deemtan inni garuma duuba ta'a jechuudha. Garuu abdii kutattanii waan xiqqoo indaa qoorsiistaa yoo ta'e indaa qoorsiistaa waan tokko hojjetta yoo ta'e mana nyaataa banatta yoo ta'e bakka wantoonni adda addaa hin jiraa miti. Karoorfattee karoora keessan jabinaan yookiin immoo aamileedhaan gaafa kaate gaariidhaan milkoofta. Biyya ormaa keessattuu gaafa deddeebinu amma galleetoo osoo hojii tokko hin qabaanne sim jenneetoo gaafa teenye hojii tokko hin uummannu hojii mataa keenya hin uummannu taanaan gara biyya arabaatti osoo birrii amma feete qabaatte deebi'is godha hin deebitaa jechuudha. Si galee garuu immoo osoo asiin galiin waan tokko karoorfadhaa isiniin jechuu barbaadetanii karoora yookiin suuqiis ta'uu yookiin waan tokko hojjechuudhaaf asumatti karoorfattanii galtanii gaafa hojii keessan sanitti baatanii beektanii biyya ormaatillee hin yaaddanii. Garuu immoo hojii tokko hojii hin karoorfattan yoo ta'e biyyuma ormaati yeroo hundumaayyuu jechuudha. Ani akkasiniin jedha hunduma keenya binoof milkeessuu nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti